baga nagaan gara boruufantu ibitti deebitanii amma wantoonni waliin ilaallu immoo maalidha akkaataa poostii kireeditti goonu duratti poostii saampil poostii tokko ilaallee turre peejii akkamitti kireed goona meenuu akkamitti kireed goona akkasuma immoo peejii tokko akkamitti kireed goona akkasuma immoo appiraansii keessa seenee akkamitti weebsaayitii keenya kastamaayiz goona akkamitti tiimii filannaa akkamitti pilaaginii filannaa kanneen hundasaa waliin ilaalaa deemna amma tiitoriyaalii dhuma kanaatitti na duuka bu'aa handajaneedha from handajaneedha baruu kufan tube irraa kanaaf na duuka bu'aa warroonni subscribing goone immoo subscribe gochuun maatii keenya ta'a yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo like share gochuun namoota barbaadan biraan gaa friendota keessan biraan gaa siniin jedha na duuka bu'aa waliin haa eegallu jalqaba duraa maal goona poostii tokko create goona poostichi sun kontantoota garagaraa kan of keessaa qabu jechuudha jalqaba duraa maal jennaani poostii osoo creating godhin duraa wantoota poostii keessa jiran haa ilaallu categories kan jedhu kana yeroo tokko kiliikaa godhu category jechuun walitti qabama poostii keenyaa jechuudha waan poostii keenya ibsu fakkeenyaaf teknoolojii kan jedhu islaagaa inni biraa immoo sport news yoo barbaanne sport slaagin slogan isaatis sport haa jennuuni sana booda categoriin isaa maal jala jira ammaaf of danda'aadha innu maqaa isaan kenninuu fi sport haa jennuuni sana booda add kan jettu tanatti buuna add new category asitti nuu fida sport slagan isaatis sportidha jechuudha kana booda walumaa galatti maal godhaa deemna daataa keenya galmeessaa deemna inni biraa immoo history yoo ta'e story wantoota fictioniiwwan jiran fictions erga jennee booda slagan isaa fictionuma ta'a categoriin isaa ofiisaatiif categoriidha waan ta'eef fiction jennee add new category jennaan ammaaf nugaa saampiliidhaaf sin category keessan baay'ee bal'isaa deemtu jechuudha ittaansinee maal laallaa taagota jiran asitti buuna yeroo tokko taag kan jedhu kana kilik goona taagiin keenya teknoolojii taag jechuun fakkeenyaaf hashtag warri jedhamu beektu isa san akkaataatti fayyadamnuun amma create goonaa jechuudha fakkeenyaaf instagramiin baay'ee hashii fayyadama facebookiin hashii fayyadama twitteriin hashii fayyadamu isaan san akkaataa ittiin create goonu asirratti arginaa jechuudha wordpressinis akkasuma immoo taagiin fayyadamaa jechuudha sportaa jedhuuni isa kanas copy goone asitti paste goona taagii sportii galchineerra kana beekuu qabdu categoriiwwan kun optionalidha dirqamaa miti categoriiwwan keenya kan sanaa booda poostii haaraa tokko galmeessina walumaan jechuudha poostii haaraa internet irraa laallee galmeessinaa jechuudha poostii tokko fakkeenyaaf how to start fakkeenyaaf borufanii keessa seenne borufan.com keessa seenne borufan.com asuma weebsaayitoota kana weebsaayitii kan akkanaa beektan barbaada waan baay'ee irratti hojjechaa jira waan ta'eef poostiiwwan jiran kan laaluudhaan akka weebsaayitii kiyyanaaf promote gootanan siniin jedha qaamota barbaadamuraanis akka geechan fakkeenyaaf online marketing irratti akkamitti akka hojjechuu dandeenyu maal akka hojjechuu dandeenyu maal gochuu akka qabnu guyyaa jalqabaa maal akka goonu hundumasaa daatawwan jiru odeeffannoo kompiitaraa wal qabatan baay'ee isaa argachuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf how to 5 online business you can start with no money jedha akkamitti akka create goonu poostii kana haalaallu birrii tokko soon qabaatiin karaa shaniin akkamitti jalqaba duraa isa kana copy goona finne in simple way paste goona ammallee itti deebinee description isaa kan ni fudhanna keenyaaf seerumaan fudhannaa jechuudha isa kan aga shanan isaa walitti qabnee yeroo tokko ni fudhanna copy goona sanaa booda dhufnee paste goona data kana bira dhufnee paste goona postiin keenya ta'eera jechuudha amma wantoonni sirreessinu kan akka inni headarii fakkaatuuf maal goona inni kun h2 ta'uu qaba as dhufnee itti buunee iddoo tuqaa sadii kan yeroo tokko kilik goone sanaan booda heading jennaani add goona kanas immoo listii jala akka nu galu yoo barbaanne listii akka fakkaatu amma fakkeenyaaf listii godhuudhaaf kanatti buunee
yeroo tokko sitti buuna sanaan booda sitti gaafa buunu liistii nu fakkaata jechuudha. Kun walumaa galatti odeeffannoo haala ittiin poosti goona bakka wayitii fuunee finnee poosti goonaa jechuudha daataa keenya kana. Ammaaf rimuuvaa godhusa kan maaliif mata dureen gara oliitu jira waan ta'eef online bizinesaa jedhuuti mata duree isaa. Kanaa booda erga kana goone booda maaltu jira? Steeppiin itti aanee jiru poostii kana yeroo tokko kilik goona. Imeejii nu barbaachisa. Akka kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma imeejiin jalqaba irra jiru jira. Imeejii kan control S jennaan. Right click goone save as jennee maal jennaani online business jennee irraa kaafna. Isin photo editiidhaan hojjechuu dandeessu isa kana. Sanaa booda maal goona daataa keenya kan eessa dhufna feature image kan jedhu jira. Yeroo tokko kaataagorii kan jedhu ni filannaa. Fakkeenyaaf kaataagoriin keenya teekinooloojiidha jala galchinaa jechuudha. Itti aansee kan jiru taagiin eenyudha? Teekinooloojiidha jechuudha. Taagii keenya kan duratti barreessinu teekinooloojii kan jedhu taagiin keenya ni jira. Isa ni filannaa. Itti aansee feature image. Imeejii amma save goone kana fuunee galchinaa jechuudha. Feature image keenya irratti select jennaani. Kanaa booda deeskitooppii keessa bloogii keessa biizines kan jedhu kan fuunee filannaa. Sanaan booda haala salphaa ta'een gaafa inni upload godhee fixu daataa keenya upload jennaanii jechuudha. Sanaa booda erga isa finnee booda daataan keenya nutti mul'ata. Expert kan jedhu waan hundumaa akkuma jirutti dhiifnee publish jennaanii push jenna. Publish jennaanii jechuudha daataa keenya. Gaafa fidee peejii kana refresh godhu sanaa booda erga isa publish goone booda visit post kan jettu pop up taati poostii keenya visit gochuu dandeenya. Haala kanaan nu fidaa jechuudha. Yoo ilaaltan peejii keenya kan kana fakkaatu nu fidee jechuudha. Fakkeenyaaf kunatu jira. Gaafa peejii kana kilik godhu daataa itti aanu nu banaa jechuudha. Isa immoo poostii ammaa kana ilaaluudhaaf isuma kana yeroo tokko kilik goona. Asirratti akkatti nu banu faayifuu isa akkas bal'aa bushaa kana nu baasaa jechuudha. Kanaaf poostii akkaataa ittiin create goonu barreerraa jechuudha. Waan poostii create gochuuf maaltu nu barbaachisa? Jalqaba duraa poostii kilik goonaa add new poostii ni filannaa jechuudha. Kanuma wanti hojjennu sanaa booda daataa keenya akka barbaadamutti iddoo barbaadamu odeeffannoo keenya qopheessinee post goone simple 5 second daqiiqaa tokko hanga 5 daqiiqaa tokko hanga 2 keessatti poostii tokko hojjechuu dandeenya. Poostii gochuuf dura garuu daataa qindeeffannee fiduu qabna jechuudha. Kun walumaa galatti poostiidha. Taayitiliin kenninaa fi sanaa booda peejii tokko immoo create haa goonu. Add new page kan jedhu create haa goonu peejicha. Peejiin foormiin peejii ittiin create goonuu fi poostii ittiin create goonu waluma fakkaatu. Taayitilii kenninaaf fakkeenyaaf maal jedhama? Walumaa galatti about us yaa create goonu. About us kan jedhu create haa goonu. About us gaafa create goonu about us description kan about us yoo argachuu barbaadan haala salphaa ta'een gara gadii kana jira. Isa kan immoo generate tools in generate nu godhu jira waan ta'eef about us akkaataa generate ittiin gootan haala salphaa ta'een isiniif generate kan godhu jira jechuudha. Sanaa booda publish jennaan. Publish. Gaafa gara peejiitti deebine ilaallu maal fakkaata about us kan jettu peejiin nu dhufte jechuudha. Gaafa view goonu immoo daataa keenya about us bifa kanaan nu mul'ata jechuudha. Bifa kanaan about us kan jedhu nuuf ba'a jechuudha. Contact us peejiinis peejuma akkuma ammaa kana goone create goona jechuudha. Contact us peejii foormii create goona. Kun walumaa galatti garaagarummaa about us fi poostiti. Poostiin dynamic contentidha. Peejiin immoo static contentidha jechuudha. Itti aansinee maal laallaa meenuu fi pilaginii booda laallaa. Ammaaf garuu teams kan jettu kanatti bu'uu barbaadna jechuudha. As team kan jettu kan filanna yeroo tokko. Sanaa booda tiimiin kun bara 2022 kanatu ture amma garuu 23tti waan darbameef
darbamaa jiruuf 23 qophaa'eera jechuudha. Tiimiin bara 2023 kun argan isa kanarra jira jechuudha tiimiin. Ammaaf garuu kun ani barbaannu haaraa barbaanna. Tiimii haaraa kanas keessa jiran kanarraa isa haaraa barbaanna. New kan jettu tana yeroo tokko kilik goona new. Sanaa booda 1000tti kan lakkaa'aman as keessaa nuu fida jechuudha pilaaginoota tiimoota jiran kan 1000tti lakkaa'aman nuu fida. Isaan keessaa nuti tokko filanna. Fakkeenyaaf ammaaf kana ani filadhee tireeningii kanaaf itti fayyadamnu Ocean WP jedhama. Ocean WP. Mas Ocean WP jedhama. Tireeningii kanaaf kanaan itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana installin jedhaan. Sababni inni isa fayyadamuuf maalidha? Baay'ee babbareeduun Ocean WP jira, Navy jira, Astra jira, akkasuma immoo Daanziin jira. Baay'eetu jiru isaan keessaa kan gara 55,000 toora kanatu jira jechuudha. Wantoonni tiimiiwwan jiran. Tiimiiwwan kana immoo install goonee akkaataa itti fayyadamnuun wantoonni isaan nu barbaachisan akkaataa loojikii nu itti fayyadamnu. Fakkeenyaaf ammaan poortaal weebsaayitii hojjechuu waan barbaaduuf pilaaginii tiimii kana filadhe. Isin immoo yeroo akka barbaaddanitti pilaaginoota barbaaddan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tiimiiwwan barbaaddan fayyadamuu dandeessu. Hedduutu jira tiimiiwwan as keessa. Isaan keessaa tiimii hedduu keessaa tokkoon filadhe. Haala ittiin filannu waan baay'ee isaa ilaaluu dandeessu. Achi erga filannee booda asirra nuu kaa'a. Sanaa booda maal jedha gaafa tiimii kana filattanii kaatan install and activate Ocean Team jedha. Asittiin bu'a. Isuma inni na ajaju kanattan yeroo tokko kilik godha. Installing and activating jedha. Gaafa install godhee activate godhee ka'u immoo ofiisaatii na beeksisaa jechuudha. Kun connection keenya irratti hundaa'a akkaataa speed connection keenyatiin irratti hundaa'ee dafee nuuf baasaa jechuudha daataa keenya. Amma inni fixutti eeguu qabna. Sanaa booda immoo wizard kan jedhamtu tokko nuuf baasa. Wizard jechuun step 1 next jecha akka nuyi registered godhachaa deemnuuf nuu kaa'aa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedhaa never miss an important update option OPT into our security and kan jedhu boodattaanna ammaaf skipaa jedhuuni. Skip jettuun sinis step kanarra ogeessan jechuudha. Skip jettuun. Kanaa booda next ittaanaa jechuudha daataa keenya. Sanaa booda odeeffannoo keenya erga hunda isaa walitti qabatee booda nuti I want to ol guddisuu barbaaddu jedha bituuf hin barbaannu firii isaa fayyadamna nuti. Gaafa isa dhaamsinu maal arganna? Install demo kan jedhu jira. Install demo keenya kana fudhannaa jechuudha. Erga isa install demo kana fayyadamtu. Sanaa booda gara gadiitti gadi siina. Gaafas dhufnu kun odeeffannoowwan akkaataa upgrade itti goonu garaagarummaa online warra bitamee fi warra firii ta'anii nutti argisiisaa deema jechuudha. Ammaaf anas keessaa kaman filadhaa? Layer kan jedhu tokkoon filadha. Fakkeenyaaf layer kan jedhu preview isaa laaluu dandeenya. As dhufnee websaayitii maal akka fakkaatu kan akka fakkaatu kan hojjechuuf deemnaa jechuudha. Websaayitiin keenya kan kanatti dhiyaatu. More tiimii kana fayyadamnee waan biraa hojjennaa jechuudha. Import ennaan. Irruma keessanii import jettuun daataa. Sanaa booda install jettuun. Kunniin warra bitamuudha. Ocean sticker head, stick headerii, Ocean side panelii, Ocean elementary widget. Kana stick headerii ofii keenyaa hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf san jechuun yeroo hover goonu akka daataan dhaabbatu fakkeenyaaf Adaamaa ct.gov.tt kan jedhu yoo ilaaltani tiimii kana fayyadamee hojjedhe yoo ilaaltan waan hundumti isaatu kanaan wal fakkaata. Gaafa hover gootan stick ta'ee taa'aa jechuudha daataan. Meenuun keenya akka stick ta'u ofii keenyaa goonaa jechuudha daataawwan jiran. Eshi amma inni fixee kan haga fixutti ennaa fakkeenyaaf Ocean extra activate godheera. Ocean social sharing activate godheera. Elementary fe'aa jira jechuudha. Elementary kan jettu tun baay'ee nu barbaachifti waan gaariidha. Drag dropidhaan akka nuyi customize goonuuf websaayitii keenya kan nu gargaarudha jechuudha inni sun. Drag dropidhaan. Drag goonaa sanaan booda customize akka goonuuf
haala kan nu mijeessu elementar jedhama. Elementarii warra jedhamanii jechuudha. Daataawwan keenya akka nuti irratti hojjennuuf kan nu taasisanidha. Inni biraa amma maaltu jira kuni gaafa install godhee ka'u waliin laallaa. Connection keenya irratti hundaa'a speediin isaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Install ta'eera. Next jennaan. Import demo. Demoon kunis connection keenya irratti hundaa'ee akkaataa speedii nuuf ta'a jechuudha. Akkaataa speedii isaa irratti hundoofne daqiiqaa 1 hanga daqiiqaa 2 keessatti kan import nuu ta'udha. Ammaaf garuu viidiyoo kana skip godheen isiniif deebi'a. Import godhee fixeera. Kanaa booda maal jennaani? See the result jennaan. Result isaa nutti argisiisi jennaan website irratti akka result isaa nutti argisiisuudhaaf see the result jennaan. Daataa keenya website irratti akka argannuuf jechuudha. Amma inni fixutti sanaa booda maal goona? Close jennee as dhufnee site kan jettu tanaatti buunee result keenya laallachaa deemnaa jechuudha gargaaree. Kanaa booda website keenya isa kana fakkaata jechuudha. Website nuti irratti hojjennu isa kana fakkaata. Baay'ee bareeda. Yeroo xiqqaatti website tokko arganneerra jechuudha. Yeroo gabaabaatti. Kanaa booda maal goona? Odeeffannoowwan jiran kan jijjiiraa deemna. Fakkeenyaaf how to hide toolbar. Toolbarii kana akkamitti hide gochuu dandeenya yeroo website ilaallu. Garuu baay'ee nu fayyada. Ammaaf garuu akkaataa isaa isinitti argisiiseen deebisee kaasaa jechuudha. Set tools bira dhannaa. Jalqaba dura tools bira osoo hin taane dhiifama. User kan jedhu bira dhannaa. User bira dhannaa. User kan jettu yeroo tokko click goona. Amma yeroo userii maal ta'u enable keyboard shortcut for command and maal kan jedhura. Fakkeenyaaf kanarraa hoon kaasu toolbariin asirratti mul'atu kun ni badaa jechuudha. Dhufee update hoon jedheen ni badaa asirraa. Fakkeenyaaf refresh hoon godhee toolbar kan asirra jiru kun ni bada. Garuu moorii baay'ee nu fayyada waan ta'eef balleessuun isaa yoo danda'ame browserii biraatiin banuutu irra gaariidha waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma edit gochuu yeroo barbaadu ganaa keessa seenuu na barbaachisa. Ani garuu waan akkasiisanii recommend hin godhu. Maaliif toolbarichi yeroo adminiin login godhe malee hin mul'atu waan ta'eef rakkoo hin qabu. Kanaaf update jennaan jechuudha. Isa sana erga goonee booda update jennee check goosifna. Maaliif yeroo customize gochuu barbaannu haala salphaan shortcut asirra nuuf ka'a toolbaricha ofiisaatii nuuf kaa'aa deemaa jechuudha. Kanaa booda gaafa as dhufnee peejii keenya refresh goonu daataa keenya asirratti nuuf kaa'aa deemaa jechuudha. Keenyaaf ilaaltan amma nuuf fideera customize gochuuf edit gochuuf. Amma maalidha wanti barbaannu jalqaba irratti waan gurguddaa na duuka bu'aa seeran sa'aatii kan amma daqiiqota fuuldura kanatti aanan irratti waan baay'ee seriyeesiidhaan waan hojjetamudha jechuudha. Meenuu create goona. Meenuuta asirra jiran kanarraa meenuu haaraa uummanna. Gara eenyutti deebinaa? Waan kana qabadhaa steepii kana. Jalqaba duraa daashboordii click goona. Yeroo tokko daashboordiitti buuna. Erga daashboordiitti buunee booda immoo
appearance kan jedhu jala dhufna. Appearance jala menu kan jedhutti buuna. Steepii kana qabadhaa menu kan jedhutti buunaa jechuudha. Kanaa booda meenota jiran keessaa fakkeenyaaf footer meenuu fi main meenutu jira. Haaraa create gochuudha. Barbaanna amma meenuu haaraa. Create a new kan jedhu kanatti buuna. Create a new menu kan jedhu. Maal jennaan primary menu. Primary meenuun create gochuu barbaanna. Eessatti mul'ata? Top menu irratti akka mul'atu. Create top irratti akka mul'atuuf create goonaa jechuudha. Kanaa booda erga isa create goone booda menu primary menu keenya erga create goone isa kanarra jiraachuu isaa check goona. Select jechisiif. Isarra jiraachuu isaa check goona dursa. Menu keenya jechuudha. Kanaa booda maal goona meenota jiran kan hunda isaanii asirraa dhabamsiifna. Except home irraa kan hafe kaawwan hunda isaanii remove gochuu qabna jechuudha meenota jiran kan. Akkamitti remove goona? Fakkeenyaaf as dhufnee tick gooneet add to menu jennaan dura. Gara meenutti dabalamaa jennaan. Sanaa booda maal goona? Remove jennee akka isaan nu rakkifneef remove not delete remove jennaan. Jalqaba dura home qofa start gochuun barbaada menu keenya jechuudha. Primary menu irra kan jiru isa qofa. Sanaa booda add jenna save jenna. Page keenya dhufeen refresh godha. Meenota asirra jiran kana hunda isaanii irraa naa kaasa. Except home irraa kanaaf hundi isaanii ni ka'u. Kanaa booda maaliin godhaa? Customize kan jettu filadha. Yeroo tokko customize kan jettu kanatti buuna. Yeroo tokko click goonaa jechuudha customize. Ittaansinee karaa salphaa ta'e asiinis hojjechuu dandeenya garuu karaa salphaa ta'etti maaliif waan baay'ee karaa salphaa ta'een hojjechuu qabna malee yeroo WordPressiin haala hojii keenya nu salphisuuf dhufe waan ta'eef nutis karaa salphaa barachuu qabna dursinee malee karaa kanaan iddoo hundatti meenuu add goonee peejii add goonee meenuu keessatti add gochaa akkas gochuurraa direct automaatik waan nuuf hojjetu ofii keenya akka hojjechiisu taasifnaa jechuudha. Menu erga filannee booda primary menu keessa seenna. Primary menu keessa erga seennee booda add menu kan jedhutti yeroo tokko click goon add menu. Customize jennaani erga customize jennee booda menu filannaa menu erga filannee booda primary menu keenya filannaa sanaa booda menu amma fakkeenyaaf menuuwwan jiran keessa kunniin menu kan akkasirra galuun barbaadu nanaqa postis nanaqa yoo galanillee akkaataan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun galeera asitti dhufeen mallattoo gadi garagaltu kana yeroo tokko click godha. Sanaa booda remove jedha. Akka menu irraa ka'uuf jechuudha. Add item jedha. Sanaa booda as dhufu. Itemii add gochuu barbaannu sana. About as add jedha. Ittaansine services add infrastructure ota jiran infrastructure add ittaansine
contact us, add, news, add, projectiiwwan jiran. Kunam walumaa galatti peejiiwwan mul'atanidha jechuudha. Fakkeenyaaf project add. Projectiin eenyu jala galchinaa? Infrastructure jala galchuuf maal goona? Projectii yeroo tokko click goona, sanaan booda infrastructure jala finnee drag goonee galchina. Servisiin keenyaaf services warra jedhaman e-service. E-servisiin kennu yoo jiraate eessa fuunee galchina? Service kan jedhu jala e-service. Inni biraa tourism. Main of danda'e yoo ta'e tourism kan itti aanu maal ta'a? Hoteelota jiran hotels. Resorts. Eshi resorts jennee add goona. Kunniin turizimii jala galu. Muuziyeemiiwwan yoo jiraatanis asumaan dhufne muuziyeem add goona jechuudha. Kun walumaa galatti haala meenuutti haala salphaa ta'een generate goonudha. Servisiiwwan kenniin infrastructureoota projectoota jiran contact us. Kunni walumaa galatti contact us fi newsii peejii gara dhumaatirra galanidha. Akkas drag goonee gara dhumaatirra keenyaa jechuudha. Sanaa booda erga akkas goonee booda publish jechuu qabna. Daataa keenya kan publish goona. Erga publish goonee booda menu keenya kana close goona yeroo tokko view godhuudhaaf. Sanaa booda haala jiru laallaa hover goona about us, e-service, projectii, hotels, museums, news, blogs kan jedhu jira. Kunniin menu keenya create gooneerra. Amma kan nu hafu maalidha? Logo kana image kanarraa gara textiitti jijjiirra. Menu kana finnaa jechuudha dursa. Gara textiitti jijjiirra. San jechuun site identity jedhamu warroonni gara oliitirra jiran sun. Fakkeenyaaf web portal kan jedhan kan duratti ilaalaa turre sun site identity jedhamu. Web portals, educational portalidha. 5 icon asirra marfattu tan kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf ammaaf hoos keessaa argan inni keenya. Fakkeenyaaf maappii kan GPS tanaa filadhu icon kan asirra naa kaa'aa jechuudha. Publish. Isheetan asirra naa kaa'aa jechuudha. Site identity warri jedhaman. Inni biraa home setting jira. Ammaaf garuu header kan jettu tanatti bu'aa headerii kana filadhee logo keessaa isa asirra jiru kan remove on jedhuun fidee maal kaa'aa barreeffama kiyyasannaa kaa'ama fidee web portals kan jettu san fidee as kaa'aa jechuudha daataa keenya sana. Ifama. Kanaa booda educational web portal image yoo ta'e irra bareeda daataa keenya kan fakkeenyaaf gurraacharraa gara adiitti yoo baafne web portals kan jettu tan nu kaa'aa jechuudha asirra fidee. Yoo image keenya garuu moodirra fudhatamaadha. Ammaaf publish. Karaa image ittiin create goonu immoo salphaadha. Fakkeenyaaf 5 icon generator wajjin jiru. Icon generators hojjenneen karaa generate ittiin goonu baay'eetu jiru. Ammaaf isarratti yeroo keenya balleessuun barbaadu itti aansinee maaltu jira?
erga isa galchinee booda meenuu keenya fidnee irraa gara oliirra kan jiran kana isa kana akkamitti odeeffannoo kana jijjiiruu dandeenya? Na duukaa bu'aa. Jalqaba irratti sooshaal kan jettu as dhufnaa jechuudha. Duubatti deebinaa. Tokko duubatti deebinaa. Sanaa booda toop baar kan jettu filanna. Yeroo tokko kiliik goonaa. Sanaa booda kontant kan jettu tan kiliik goona. Lakkoofsa bilbilaa asirra kaa'eera. Koolaas kan jettu. Maal jennaan? 9112344 akkas jennee lakkoofsa keenya galfannaa jechuudha. Sanaa booda duubatti deebina yeroo tokko. Amma kun isa kana nuu jijjiira. Isa asirra jiru kanas jijjiirsisuudha. Maal goona? Sooshaal miidiyaa filanna. Fakkeenyaaf Tiwiitarii. Dhufnee Tiwiitarii fakkeenyaaf Tiwiitarii koo hin galcha. Tiwiitar kan jedhu isa kana dhufeen koppiin godha. Sanaa booda Tiwiitarii koo fidee asitti peestiin godha. Facebook isa kana nan dhufa kana koppiin godha fideen asitti peestii godha. YouTube's Skype's akkaatuma yoo balleessuu barbaanne ispeesii san akka sanii kaafnaa jechuudha. YouTube's yoo barbaanne YouTube jennee daataa keenya san YouTube/boruufan software boruufan tube 585 yoo jennu YouTube keenya direct gara YouTube keenya nu fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf customize godhadhee waan ta'eefan achirra naa kaa'aa jechuudha. YouTube gara YouTube keenyatti nu fudhata. Kanaa booda publish jennaan. Linkidinii hunduma isaaniitu haala kanaan fixaa deemnaa jechuudha. Walumaa galatti daataawwan keenya haaluma kanaan galmeessinee daataa keenya ol kaa'achaa deemnaa jechuudha. Kanaa booda baak jennaan. Fakkeenyaaf odeeffannoo keenya kan arganne irraa baak jennee duubatti deebina. Kun meenuu keenya kireet goonee linkidinii, feesbuukii waan hundumaa jenereetti goonee irraa amma maaltu nu hafaa? Daataan nu hafuu gara meenuu kanaan fidnee irraa gara kontantiitti. Fakkeenyaaf weebsaayitii keenya kana fakkaataa jechuudha. Weebsaayitiin keenya bifa kana qabaa jechuudha. Bifa kana qabaataa jechuudha. Weebsaayitiin keenya bifa kana qaba. Amma weebsaayitii keenya bareechuudhaaf deemna. Jalqabarra kan jiru isa duraa kanarratti islaayidii fayyadamna. Isa kana jechuudha. Kanaa ol warra jiran fidnee irraa islaayidii fayyadamna. As jidduu kana kan jiru kan islaayidii fayyadamna. Akkamitti fayyadamna? Isa kana amma na duukaa bu'aa. Akkaataa islaayidiitti install ittiin goonu islaayidarii. Jalqaba duraa eessa dhannaa? Plugins kan jedhu bira dhannaa. Pluginsii keessaa immoo new plugin kan jedhu kiliik goonaa jechuudha. New plugin kan jedhu filanna. Pluginii haaraa install goonaa jechuudha. Kun connection nu barbaachisa daataawwan. Wantoonni amma jennu kun connection nu barbaachisa. Connection keenya speeding connection keenya murteessaadha jechuudha. Sanaa booda maaliin jedhamu fayyadamaa? Smart slider 3 kan jedhamu tokko fayyadamaa jechuudha. Slideroota jiran keessa hedduutu jira. Slideroo jenne hedduu arganna. Garuu isaan keessaa tuutoriaalii kanaaf maal kan fayyadamna? Smart sliderii fayyadamna. Asirratti smart slider kan jedhu kan ni barreessina. Sanaan booda search goona. Erga search goonee boodaan yeroo search godhu isa kanatu isinii dhufa. Install kan jettu hin jirti. Install kiliik gootu. Kanaa booda active gootu jechuudha. Sanaa booda eessa isinii dhufa? As dhufa. Ani kanaan dura waan ani install godhee fi as isinii dhufa. Smart slider kan jedhu kun as isinii dhufa. Asitti buutu. Sanaa booda smart sliderii kan yeroo tokko kiliik gootu don't show jettu. Maaliif akka lammata deebi'ee nutti hin argisiifne goona. Sanaa booda new slider kan jedhu filannaa. Templateii filannaa. New sliderii keessaa templateii fakkeenyaaf dimoosaa laaluu dandeessu. Anammas kiichan jiran hedduutu jiru warri firii ta'an. Firii keessaa kaman filadhaa? Isa kanan filadhaa. Dimoosaa laaluu dandeessu. Amma connection hin banutti asuma kana an importing godhaa jechuudha daataa kana.
ammaaf subscribe gochuun barbaanne inaanna sanaa booda gara daashboordiitti nu deebisa isa import godhee ka'ee jechuudha. Import gochaa jira daataa kan yoo ilaaltan bifa inni qabaatu slaayiderichi baay'ee kan bareedudha. Waan baay'ee hojii nurraa salphisaa jechuudha waan hojjennu. Kanaa booda asitti nu dhufeera wantoota hojjennu asitti na duuka bu'aa seeraan laallaa waan asirratti goonu jechuudha tokkoonsaa. Jalqaba duraa kan as jirtu kun maalidhaa? Imeejii peejiiwwan kanarratti mul'achaa jirtu kana. Slaayidaroota kanarratti mul'attu. Kanaaf maal goona? Kanaaf maal goona ishee kan edit gochuu dandeenya. Ammaaf garuu ani edit gochuun barbaanne akkuma jirutti itti fayyadama. Daataawwan jiran kana dhuftanii yoo ilaaltan maal fakkaataa? Yeroo dimoosaa ilaaltan bifa akkasii kana qabaataa jechuudha. Kanaaf imeejii keenya galchina. Akkamitti imeejii keenya galchina kan jedhu gaafii tokko isa san na duuka bu'aa waliin laalaa deemna. Yeroo tokko edit kan jedhu kana kilik gootu imeejii keechan kana jechuudha. Sanaa booda imeejii diifooltii qabatee dhufu jira. Isa sanirraa maal goona? Kan biraa galchina. Isa galchuudhaaf maal goona? Mallattoo ida'uu kanatti yeroo tokko buunu ida'uu kana. Sanaa booda imeejii biroos nu goosisa. Nuti garuu imeejii as keessa jiru fudhachuun barbaannu waan ta'eef upload file jennaan. Select image jennaan. Imeejiin keenya bakka jiru deemna. Fakkeenyaaf an biloogii keessa seenee biloogii keessaa isa kana fudhachuun barbaada. Book banner kan jedhu kana. Or kanallee fudhachuu dandeenya. An kana fudhee select image jedhaan. Kanaa booda maal godhaa? Imeejii kiyya kan fuudhee jala naa kaa'aa jechuudha. Kanaa booda isa kaa'eera. Innaamsin isarraa dhaamsinaa jechuudha. Sanaa booda tekstii kana barreessina. Sitti dhufnee maal jedhaa? Welcome to web portal. Our web portals. Our web portals. Kanaa booda gaafas dhufnee kontantiiwwan jiran kan jennu welcome to our web portals. Asittis buunee isa kana bira dhufnee amma hoo laallu iddoo barbaannu kaa'uu dandeenya isa kanneen jechuu daataa kan iddoo nutti tolu kaawwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkas goonee as jala keenyee hoo barbaachisaa ta'e daataa kana drag goonee asitti finnaa'u daataan asirra jiru kun isin iddoo barbaadan kaa'achuu dandeessu. Save jennaanii amma imeejota birootis akkasumatti galchaa deemtu jechuudha. Daataawwan akka barbaadanitti galchaa deemtu imeejota jiran. Fakkeenyaaf asitti amma kan buufne isa kana yeroo tokko double click goona. Sanaa booda wantoonni configuration irratti goonu jira. Fakkeenyaaf kan asitti mul'achaa jiru nu jijjiirree irraa garuu inni isuma fakkaata miti isa kanaan jijjiirra. Isuma kana filannee select jennaan. Kanaa booda asirratti nu jijjiiraa deemaa jechuudha gaafa nu save jennuun. Amma saayizii isaa 1200 widisiin 1200 full screen 1800 hin tollu isas controlii mallattuma kanaan nuuf haa fayyadamu. Animationii horizontaalii yookaan crossfade jira. Crossfade haa fayyadamu. Fader crossfade. Autoplay on goona. Optimize sliderii full widizii haa goonu. Kanuma save jennaan erga isa finnee booda. Daataa keenya kana jechuudha. Sanaa booda amma haalattiin gara home page'itti deemnu barbaadan. Akkamitti home page irratti galchina daataa keenya kana ilaalla. Haalattiin home page irratti display goonu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon ani itti barbaade iddoo kanatti display godhuudha. Isa sana akkam goonaa? Maal jennaanii jalqaba dura daataa keenya kan edit with elementary jennaan. Edit with elementary. Elementary kan jedhu jira. Isatti buuna yeroo tokko. Kanaa booda resend jennaan. Maaliif isa kana yeroo tokko si mudata kuni yeroo processii gaggeessitan elementary fayyadamtan yeroo tokko si fudhata. Internetii barbaada. Resync kanneen yeroo tokkotti buutu. Sanaa booda save change jettuuni deebisee isiniin gaafatu gaafa refresh gootan direct seenaa jechuudha daataan kun. Gaafa refresh gootan elementarytti direct seenaa. Elementary keenya load gochaara seeneera. Sanaa booda maal goonaa? Tuqaa afran kana yeroo tokko cuqaa isa kana hin raaffatinaa stepii kana tuqaa afran kana yeroo tokko click goona. Sanaa booda
mallattoo ida'uu kanatti buuna. Sanaa booda mallattoo ida'uutti buuna. Sanaa booda asitti dhufna. Isa kana biratti yeroo tokko kilik goona. Asitti dhufne yoo nuu dhufe bareeda. Slaayider kan jedhu dhufeera. Asitti buuna. Slaayidarii kana finnee asitti gallakkifna. Gosoota slaayidarii nu fayyadamnu nu fida. Isa kana filanna nu. Isa imeejii sadii qabu kan insert jennaan. Kanaafuu haala salphaa ta'een nu fideera. Amma yoo ilaaltan update jechuu qabdu daataa keenya kana. Update jennaanii jechuudha daaticha. Erga update jennee kaanii booda asitti deebinee profaayilii search go haaraa interfeesii isaa elementary ofirraa hin qabne ilaalla. Fakkeenyaaf amma yoo ilaaltan garanaa fi kunii fi innas jiru garaagarummaa qaba. Isa kan akkamitti full screen goona? Isa sirra jiru kan. Isa san gara elementary keenya editariitti deebina. Sanaa booda maal goona? Elementary editarii keenyatti deebinee tuqaa afran gara olii jiran kan yeroo tokko cuqaafna. Sanaa booda isa content width kan jettu tan full width goona. Isa biraa stretch goona. Kanan irraanfatina. Box irraa gara full width. Sanaa booda section stretch kan jedhu fayyadamna. Update jennaan. Sanaa booda daataa keenya gaafa refresh goon akka nu barbaannu nu ta'a jechuudha. Full screen ta'a jechuudha daataan. Refresh gaafa goonu daataan keenya kunis screeniin kun guutuu ta'ee itti mul'ata jechuudha. Kana kan barbaanne kun steepii sadarkaawwan irra jiran keessaa isa advaansida jechuudha. Daataan tokko akkamitti akka present ta'u isa kanniin erga laallee booda amma immoo wanti nu hafu kanas fakkeenyaaf iddoo kanaa kaasuu barbaanna yoo ta'e imeejii jala jiru kan isin kaa'uu dandeessu garuu anammaaf kaasuun barbaada nan kaasa isa kana. Maalan godha yeroo tokko hoveran godha kiliikan godha sanaan booda mallattoo x kanatti bu'a. Delete kan godha jechuudha. Delete this section. Sanaa booda update jedhaan. Gaafa update jedhuun isa gara gadii kan naa kaasaa jechuudha. Maaliif bakka isaanii waan biraa buuseera waan ta'eef daaticha narraa kaasaa jechuudha. Naa kaaseera. Eshi. Amma kana maaliin bakka buusuu barbaada? Sarviisoota nu kenninu yookaan tajaajiloota nu kenninu nan bakka buusaa jechuudha. Sarviis kan jettu nan bakka buusa. Isa san dhufnee maal goona? Asuma dhufnee our services. Our services jennaan. Isin immoo fakkeenyaaf warri godina irraa daataa odeeffannoo godina irraa galmeessitan list of our list of waradas and offices jechuu dandeessu. Waradoota jiran fi ofiisiiwwan jiran jennee galmeessinaa jechuudha. Kanaa booda maal jenna? Anammaaf list of offices haa jedhuuni office and waradas kan jedhu. Our warada, our zone has many waradas and offices. Jennaan maaliifi zooniin keenya waradoota garaagaraatii fi akkasuma kutaa bulchiinsa magaalotaa garaagaraa of jalaa qaba yookaan waajjiroota garaagaraa of jalaa qaba. Fakkeenyaaf waradaan tokko ABC waradaa jennaan waradaa isa asii kan waradaa isa taanee jiru immoo AB maqaa waradaa jechaan guutuu waradaa jennaanii jechuudha. Asumaan immoo fakkeenyaaf imeejii kana jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e yeroo tokko cufaaftu sanaan booda imeejii bakka itti isin fudhatu fakkeenyaaf ammaan fidee isa sanarraa maalirra kaa'uu danda'a imeejii kiyya kan fuudheen as seenaa sellectin jedhaanii sanaa booda iddoo jiru naa fida buukii kanarra honkaa insertin jedhaan sanaa booda naa jijjiiraa jechuudha. Hunduma isaa akkasitti jijjiiruu dandeessu. Hunduma isaanii daatawwan akka barbaadanitti jijjiiraa deemuu dandeessu. Fakkeenyaaf isa kanaaf turizimii beekamoo isin bira jiran. Tourisms jennee kaa'uu dandeenya turizimiiwwan jiran. Fakkeenyaaf list of tourisms. Asitti dhufnee hoteelota gurguddaa ta'an top hotels. Fakkeenyaaf top hotels zoonii san keessatti kan mul'atu kaa'uu dandeessu. Daataa jiru kan
kanneen hunda isaanii akka barbaadamutti itti fayyadamtu jechuudha. Akka barbaadanitti firoontii indii irratti wantoonni hojjetamuu qaban asirratti wanti beekuu qabdan firoontii indii irratti wantoonni hojjetaman waan kiliir ta'anidha. Waan yeroo hundaa qaamni siisteema kanaa seenee itti fayyadamu tokkoon isaanii keenyaa jechuudha asirra kan keenya. Kanaa booda kana tiimii yoo fakkeenyaaf an akka kootti riikamandi kanan siin godhu isa kanneen as jiran kan islaayid gootu. Fakkeenyaaf islaayid godhaa. Hooggantoota haga ammaatti godina san bulchan tartiiba isaaniitiin. Hoogganaan kun hoogganaa A, hoogganaa B, hoogganaa C jennee bara kana haga bara kanaatti bulchee jennee fakkeenyaaf 4 qofaa miti baay'ee yoo ta'an as gadi hin garagalchinu. Maal goonaa? Islaayid goona isa kana. Islaayid godhuudhaaf yeroo tokko cuqaaftu. Mallattoo tuqaa 4 kan. Sanaa booda eessa dhuftu? Isa kana bira dhuftanii istaayil jettuun daataa kana. Sanaa booda isa kana yeroo tokko erga cuqaaftanii booda akka inni islaayid godhuuf isa kanatti buutu. Sanaa booda daataa wayii fuutanii dabaltanii galchitu jechuudha. Inni kun maal ta'a? Baakgiraawundii isaati. Sanaa booda daataan kun akka islaayid ta'uuf wantoota barbaachisoo ta'an hunda isaanii guutafii deemtu jechuudha. Isa kana islaayid godha jechuudha. Ofumaa isaatii irra deddeebi'aa daataa keenya san akkaataa ittiin hojjetuun hojjetaa jechuudha. Daataa odeeffannoo barbaadamu nuuf kaa'aa deemaa jechuudha. Islaayid gochuuf yeroo barbaadanitti fuul istireechii akka ta'u daataan keenya waan hundumaa akka barbaadnutti galchaa deemnaa jechuudha. Odeeffannoowwan jiran fakkeenyaaf baakgiraawundii kana jijjiiruu barbaadna yoo ta'e dhufnee yeroo tokko kiliik goonaa istaayil jennaanii baakgiraawundii fuunee daataa keenya bakka jiru fuunee jala keenya fakkeenyaaf kitaaba banamee jiru kana jala kaa'uu barbaada. Sanaa booda baakgiraawundichi ni jijjiiramaa jechuudha. Daataan kun gara kitaaba banamaa kanatti deebi'aa jechuudha. Abdeet jenna. Daataan keenya garanatti deebi'aa deema. Hunduma isaatu haala saniin keenya. Amma walumaa galatti immoo gara isa isteeppii lammaffaatti dabarru kana haala salphaa ta'een guuttanii ni xumurtuu jechuudha daataa jiru kana. Inni itti aanee jiru immoo biloogii gaafa kiliik goonu daataawwan biloogii jala jiran akka argannuuf odeeffannoowwan barbaadamu akka argannuuf kan itti fayyadamnudha. Amma inni guddaan isteeppiin itti aanee jiru akkamitti daataawwan asirra jiran kana amma argaa jirra. Isa kana immoo akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu ilaalla. Fakkeenyaaf isin abaawuxaasii kiliik goonee kontentii abaawuxaasii fakkeenyaaf asirra kan jiru kana barbaadu saayid meenuurra kan jiru kan yoo barbaaddan hin dhiiftu. Yoo hin barbaanne garuu hin kaaftu. Fakkeenyaaf poostii niwusii asirra kaa'aa deema. Abaawuxaasii jalatti poostiin nu barbaachisu yoo danda'ames biloogii irratti malee asitti nu barbaachisu waan ta'eef maal goonaa isa kanneen hin dhabamsiifna. Akkamitti dhabamsiifna? Na duuka bu'aa. Kun yeroo hunda gaafii isinitti ta'a waan ta'eef haala ittiin dhabamsiifnu yeroo tokko waliin laalla. Kana meenuuwwan garanarra jiran kana kaasuu barbaadeenii jechuudha. Isa kanneen hin barbaadu fuul iskiriinii barbaadaa jechuudha. Sanaa booda kastamaayiz jennaan yeroo tokko kastamaayiz kan jedhu kan kiliik gootu. Erga isa kiliik gootanii booda gara widgeetus kan jedhu kana filattu. Saayid aayidentitii meenuus widgeet kan jedhu kan widgeetii kan yeroo tokko kiliik gootu. Sanaa booda isa kan fuutaroota jiran kana gaafa dhuftanii kiliik gootanii sanaa booda yeroo tokko filattanii remove kan jedhu jira. Isa remove jedhu san daataa kanatti buutanii remove gootu. Sanaa booda isa kanas yeroo tokko kiliik gootanii remove jettu. Isa kanas yeroo tokko kiliik gootanii remove. Isa kanas yeroo tokko kiliik gootanii remove. Hundumaa remove gooneerraa jechuudha. Amma kanaaf maalidha? Iddoo qullaadha. Sanaa booda isa kanarratti maal barbaannaa? Tiimii wayii akka galchinutti yaannaa jechuudha. Publish jennaan. Sanaa booda garana deebina. Yeroo tokko amma immoo deebinee eenyu maal jennaanii? Isa kana duubatti deebina. Isa kana duubatti deebinee edit with elementary kan jedhutti dhiifama. Edit with elementary kan jedhutti deebinaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti buunee daataa keenya gara peejitti deebinee peejii keessaa abaawuxaas kan jedhutti buunee as dhufnee maal goonaa peejii keessaa abaawuxaas kan jedhu kan edit goona. Edit yeroo tokko kiliik goona. Edit kan jettu tan
yeroo tokko click goona sanaan booda inni default editorii nu qabatee dhufa garuu element edit with elementary kan jedhu kana elementary kan jedhu kanatti buuna jechuudha yeroo tokko. Kanaa booda elementary jechuun editoridha, visual editoridha. Akka nuyi edit goonuuf haala nu mijeessa. Fakkeenyaaf library keessaan filachuu barbaade daataawwan jiran kana tokkoon tokkoon isaanii as keessaa ilaallee filachuu dandeenya. Daataawwan jiran kana hunduma isaanii garuu kan nu barbaannu maalinni ammaani templateii tokkoon barbaada as keessaa. About asii keessaa templateii fakkeenyaaf view goonee ilaalla. Home layer kan jedhu kana yeroo tokko taabuuti. Amma inni banutti immoo page keenya block page alaallu yeroo tokkotti buune block page warra blockidha. Kun connection barbaada. Internet irraa fidata odeeffannoowwan amma argaa jirru kan internet irraa dubbisaa irra daataawwan kanneen jechuudha. Block page keenya kana fakkaata garuu isa kanaan barbaanne ammaaf about asirratti daataa akkasii akka galu hin barbaanne. Eshi deebinee layer Anthony home frequently question eshi kanatti taa'u yeroo tokko cheekaa goona. About company kan jedhu kana filadhu insertaa jedhuun. Then started step one kana follow godha. About company kan jedhu filadhe get started waan jedhuun emailii kootiin gara data fetch gochuutti deemaa jechuudha. Emailii na gaafata. Emailii sannan galchaa fi sanaa booda yoo connection saffisaa ta'uu baate error fida. Yoo connection saffisaa argate garuu bira nu dabarsaa jechuudha. Rakkoon connection amma jidduu kana baay'ee biizidha. Isa saniif ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf emailii kiyya na gaafata. Emailii koo nan kennaa fi sanaa booda login godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf emailii koo kennee fi erga successfully nuun jedhe booda connected naan localhost kanarra username kanatti link walitti kuusifna jechuudha. Kun speed connection keenya irratti hundaa'a. Kanaa booda erga nuu galche booda daataa keenya gara asitti deebinee apply jennaan daataa keenya kana jechuudha. Sanaa booda odeeffannoo keenya akka nu barbaannu tenuu galcha yoo barbaanne control Z goonee kan biraa fudhannee galchinaa jechuudha. Ammallee asitti dhufnee import jennaani. Sanaa booda asitti buuna. Kanaa booda daataawwan jiran keessaa kan barbaannu filannaa. Fakkeenyaaf about asidhaaf wantootni na barbaachisu about company kan jedhu kan insert jedhaanii daataa kanatti nan bu'a. Insert jennaani. Sanaa booda iddoo nu barbaannu kanatti fidee insert nuuf godhaa jechuudha daataa keenya. Kanaa booda erga inni fidee booda loogoo keenya kana ni jijjiirra. Akka loogoo keenya galchinaaf fakkeenyaaf kitaaba banamaa kanaan galchuu. Sanaa booda full screen gochuu barbaanna yoo ta'e isa kanatti buunee box irraa full screen goona. Isa kanammoo stretched akka ta'u taasifnaa jechuudha. Sanaa booda isa kan tekstii kana ni jijjiirra. Fakkeenyaaf as dhufee odeeffannoo kana fudhadhu borufan.com jedhee daataa kan fuudhee galchaa jechuudha. Sanaa booda fakkeenyaaf odeeffannoo namni steepiiwwan jiran kan waan galchuu barbaade dhufeen koppiin godhaa. Isa kan koppii godheen asitti dhufee paste godhaa. About company kan jedhu about borufan nan jedhaani. Borufan company wayiitiif yoon hojjechaa jiraadhe isa kana nan galchaa. Isa kana jechaan argadhaa. As dhufeen kana koppii godhaa. Isa kana immoo fideen iddoo banaasaa kanatti as dhufee yeroo tokko klikiin godheen pasteedhaan. Fakkeenyaaf laayinii kana qofaatti kalarii biraa kennuuf yoo barbaanne haala barbaannu fuunee
galchaa deemna. Sanaan booda daataa biraas daballee galchuu barbaanne asitti dhufnee mallattoo ida'uu kanatti buunee daataa daballa. Yoommoo haaraa biroo achi keessas impoortii gochuu barbaanne ta'e akka barbaannetti impoortii gochaa deemna jechuudha daataawwan jiran. Kun abaa'otaasii yeroo hojjennu haala salphaa ta'een hojjechaa deemna. Walumaa galatti kana fakkaatu isteeppii itti aanutti immoo yookaan verዥinii itti aanutti akka walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jedha. Galatooma.